jaalalli kee baay'ee na gubaa jira. Akka eelee sibiilatti jalaa gubatti alhin jira dhugaa. Ajjeesaa jira laalii waasuuftillee bakka keessi kee qulqulluudhaa ta'e akka dubara biraatiin miti dhugaa. Ati addunyaa kanarraa anaaf tokko dabbasaa kee faranjii fakkaatu san dhugaa isa tsiddatti godhe tokko siisitti jechuudha wanta. Jirra akkam jirtan fayyaa jirtanii kabajamtoota hordoftoota akkam jirtan jirra ani itti bashaqqattuun jechuudha kabajamtoota keenya har'a pirankii ajaa'iba yookaan immoo kool pirankii naan faranjiin galanni isaa haa ga'u kool pirankii jedhee yaamiin afaan ingiliffaatiin mucayyoo bareeddu akka biiftuu bareeddi bareeddu takka jechuudha isheetti bilbilee ta'u si jaalladha jechuudha. Baay'ee si jaalladha. Jechaatu jechuudha ishee taasaa. Mucayyoon tun eenyudha yoo ta'an chaanaalii qabdi. Chaanaalii ishee asumaan sittan maqaan ishee Burtee Miidiyaa jedhatti. Burtee burtukaanii yeeti. Miriindaati yan jaal. Miriindaati yan jaalalli keenya ajjeesiti hin jaal. So kabajamtoota keenya mee Burtee Miidiyaa jechuun akkuma argaa jirtan. Burtee Miidiyaa isa kana meeqa viidiyoo wayii minala argitanii akkatti bareedu Burtee Miidiyaa qaxale teenya tana jechuudha mee dhaqaatii jechuudha sabskraayibiidhaan itti macaalasa fi jechuu barbaadetan yookaan sabskraayibii godhaa. So me kara taaleen wanno kara bilbilaa fi kara silkishiitti gorraa bilbila duwwaa 917 jechuudha kabajamtoota keenya hin beekti waan ta'eef ani immoo duwwaa 946 koodiin isaa 46 ta'e waan hin beekneef isheetti bilbila mee maal naan jetti kabajamtoota keenya haga dhumaatti na hordofaa amma nan bilbilaaf. Dekifata. Hello. Amin. Akkam fayyaa jirtaa? Sarabni. Hin dhaga'ama? Hin dhaga'amu. Na beektee? Hin beekne. Dhugumaa garuu nan beektu ati maqaan kee Burtee jedhamtaati? Eeyyeen. Burtii yeeti ammaaf siin galle garuu ati halkanii guyyaa namni waa'ee keetii yoo si yaadu yeroo dabarte bilbila yoo si bilbila kiyyan kaastu. Inna maaf si galuu dida garuu? Maaltu na galuu dida sin beekne sin jedhu? Burtii yeeti bakka normaali ani amma akkana jedhee yoo sitti mee bilbila narratti cufuu dandeessa waan ta'eef dhiifama waliin xiqqoo daqiiqaa 5 na dhaggeeffadhu. Duraan dursee waggaa lamaaf jechuudha waa'uma keetii yaadan tureeyyuu dhugaas hin jedhaa baay'een si jaaladhaa jaalalli kee baay'ee na gubaa jira akka eelee sibiilatti jalaa gubatti alhin jira dhugaa. Eenyudhaan sin beekne si jammaree waggaa lama naman beekuyyuu hin qaban. Burtii yeeti yaani dhugaa dubbachuudha yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa kee sin hordofaa garuu bilbila kee namarraa hin fudhadhee akkaataa itti ibsu even hin beektu afaan kiyyallee jechuudha akkaataa jaalala kiyya itti ibsullee baay'ee keessi koo baay'ee dogoggoraa jedha baay'ee rifachaatan jira maaloo naa yaadi baay'ee jaalalli kee baay'ee najjeesatan jira. Haara qoota jirtu natti fakkaate dhugaa. Ara wanna akkana kan na biran jiru ani waanan baay'ee akka du'aatti waan si jaaladhuufani Burtee maaliif na yaaduu didda? Ayi zin jedhee ta'ani nama silkiinaa bilbilee sin jaaladha yoo jedhee sin jaaladha jechuun qabu beektaa? Burtee ta'e. Eenyummaa kee akka taatee eessatti akka na beektuu fi nama Burteedha jettee miidiyaa kana hordofa jechaa jirta waan ta'eef eenyummaa kee akka taatee baruun barbaade eenyutiin jedhuree maal natti himne? Ani gammachuu baqqalaa jedhama gammachuu baqqalaa.
abbaan kee baqqalaadhaa ani gammachuun jedhama. Inde gammachuu baqqalaa ani gammachuma baqqalaa jedhamuyyuu hin beeku agammaa jechuudha. Maaloo burteetoo maaloo jechuun abdii wayii naa kenni bakka ani jaalala keetiin bakka gubachaa tan jira baay'ee si jaaladha maaloo akkamitti asitti ma jaalala keetiin gubadhee be. Ati qoyeessatti na beektaa innammoo maqaan kee burtee akka ta'eessatti beektaa kana qofa natti. Duraan dursee sin jedhee be miidiyaa irratti burtee miidiyaa kan jedhamu sin hordofaa baay'ee si hordofaa tureyyuu ijji kee hin bareeda hidhiin keetillee hin bare yoo kufaltullee jechuudha nama raacha. Jaalalli online marraa nama dhaalanii nama qaba. Akkumatti yoo haasoftu suuta waan haasoftuuf jechuudha jaalalli kee dhugaatiin akka ibiddaatti na gubaa jira halkanii guyyaa waamuma kee tayyaadha yeroo dabartee Singubin bishaan itti dhugi bakka singubin bishaan itti dhugi garuu ani eenyummaa akka eenyu taatu hin beekne. Innaa ijoolleen irratti na beektetti Qoy bilbila narratti hin cufini qoy gisee tokko na dhaggeeffadhu. Laal yoo haasoftillee jechuudha teetinnaan keetu dhugaas hin jedhana ajjeesaa jira laal yoo haasoftillee bakka keessi kee qulqulluudhaa ta'e akka dubara biraatii miti dhugaa ati addunyaa kanarraa anaaf tokkoffaadha. Jammarati keessa siyamaa itti beektaa narrakkoo keessan beekan gubbaa beekanii. Waa'ee keetii jechuudha ifin beeksisabii keetillee nan beektaa. Inna waa'ee keetii namni baay'ee natti mee jira ani si fuudhee si wajjin jiraachuun barbaada natti heerumi daa'ima bakka uumnetoo jechuudha haga dhumaatti si gammachuu godheetu si wajjin jiraachuun barbaada. Obboleessa koo waan nan taane haasaa jirta tokkoffaa jireenya kiyyan beektu inni lammaffaa immoo online irratti na argite waan ta'eef online irratti na argite immoo gaafeef kana na dhiyeessu keetiin dura nama silkii sii kenne sanii hiriyaa akka qabdu wanta hundaa qorachuu qabda beektaa. Eshi yaada tokko eshi ani amma eessa jirtaat amma? Ayi eessa akkan jiraatu beektaare burteessee naan maqaa kiyya waan ta'eef silkii kiyya hin qabdaa eessa akkan jiraatu beektaare. Ani magaalaa Adaamaan jiraadha wal agarruu hin dandeenyaa? Ayi maaliidhaan wal agarra reeyyaa ofitti mee jiraan jira ati jaalalaaf na barbaadden immoo jaalallee nan qaba kanaafuyyuu. Bakka ana si wayya isa hiikiti ana waliin jiraadhu maaloo burteetoo maaloo dhiigatoo mi'ooftuu tiyya akka dammaatti mi'ooftaa beeku. Maal jechuudha? Akka dammaatti mi'ooftaa dammoo akkatti mi'aawu dhugaa akkumatti yoo silaalu bakka. Ayi nama qammatanii ilaalan dubarratti namaa itti mi'ooftan jedhamu malee hirkinaaf itti akkanatti mi'oofte jechuun maal jechuudha? Bakka ani akkumatti yoo silaalu bakka already yaadan qammasee tan jira bakka maal naa godhe kana caala. Fakkeenyaaf qoy waa tokko sitti ma. Eshi. Ati jaalallee qabda fakkeenyaaf si jedha ati jaalallee qabda yaa jennu. Eshi. Jaalallee keessanii namni biraa sirratti dhufee isa dhiisitee ana jaaladhu yoo siin jedhan akka agamni dhamtaatine yaadisan. Duraan dursee ani wanta hundaa waa'ee background history kee seenaa kee hundaa waan an beekuuf ati jaalallee hin qabdu nan soobin duraan durseetoo kana nan beeka. Aga abbaa keetii aga haadha keetii aga mana keetii bakka jiraatullee hundaa nan beekaa bee kana hundaa xumureera. Aadaa hin soobiniti dhuguma jechuun natti inni lammataa immoo warra kee nan beeka jettee iddoo amma immoo eessa jiraattan an jettee dursa jechuudha. Ishi ani eessan jiraadha natti warra kiyya beekte na beekte. Magaalaa mi'ooftuu kan akka keetitti mi'ooftu magaalaa Mojoo keessa jiraatta. Yooma wal agarru kana bichaa natti miidhee sirratti hin cufa bakka. Yooma wal agarru. Dabbasaa kee faranjii fakkaatu san dhugaa isa xiddatti godhe tokko siisitti jechuudha wal agarra bakka faranjii fakkaatu kotti. Kolfaan ajjeesaa jirta dhugaa baay'ee namatti toltaa yoo haasoftu nama bohaartidha galatoomi garuu wanti haasoftu kuni fudhatamaa miti na biratti. Eeshi burtee. Namni na beektaa garuu. Ana diidaatii fida. Diida? Diidaatii fida.
maal garuu namni akkana dhugaate sagaluma kiyyalleen beektu jechuudha burte araan jirumaan nyaanne sagalee kan kee duraan durseetoo dhugaa sin jedhaa pirankii ajaa'ibaa sirratti hojjedhee tan jira hordoftoonni si dhaggeeffachaa jiranii sitti kolfaa jiranii viidiyoo waraabatamu viidiyoo waraabaa jira maali adagaa bakka abeetan dhugaa maala sirraa bara sitti fakkaate duraan dursee jechuudha obsiteetu nama san haga dhumaatti yoo hordoftu jechuudha I appreciate you dhugaa ati nama gaariidha jechuun namni na kabajee naa bilbilee immoo keessummeessuun dirqama kiyya waan ta'eef kanaafuu ati immoo baay'ee dhugaa dubbachuu qoy ani kan jedhu normaalii boyfriendiin qabdaa dhugaa dubbachuudha eeyyeka yaa yoo boyfriendiin qabaanne hordoftoonni Awurooppaa irraa si hordofaa jiran jira waan ta'eef bilbila keessaaniif nan qaba jedhii hin qabdi jedhii mee wanta jettu jedheen pirankii ajaa'ibaa sirratti hojjedhee tan jira mee viidiyoo si dhaggeeffachaa jira waan ta'eef yaada kee ibsi gaafa hojjamtoota hordoftoota diidaatiiwu diidaanii pirankii irratti hojjetee jiran sirumaayyuu sagalee isaa ta'uu sirumaayyuu hin qaradhare jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf Nana hojjettee jirta illee guyyaa tokko si hojjetta sin jedha galatooma kanuma itti. Eeshi galata guddaa argadhu chaanaalii kee beeksisi mee gisee tokko. Egaa kabajamtoota hordoftoota diidaatiiwu ani chaanaala nan qaba guttee miidiyaadha seenatti sabskiraayib godhuudhaan na jajjabeessaa na bukkisaa viidiyoon kee na ilaalamaa jiru anillee irratti hojjechaa jiru amileen kiyyaa. Yoo sin amileen akka kaastan malee yoo sin jettanii viidiyoo nu ilaaluu baattanii yoo viidiyoon nu ilaalame jechuudha jabaannee kan hojjennu kanaafuu maatiin haasaa na jajjabeessa isin jechuu jaaladha galatooma. Eeshi galata guddaa argadhu mee cufeetoo waa'ee kee dhiittanimaa akka sabskiraayibii si godhamsittanimaa galata guddaa argadhu horii buli. Eeshi galatooma. Eeshi. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhukeen irraa kaasee akkuma argaa jirtanii rarrifattee jirti garuu chaanaal hin qabdi dhugaa. Mee seenatii jechuudha yoo ittiin bohaartan ittiin bashannanee jira yoo jettan jechuudha sabskiraayibii godhaafi. Sabskiraayibii godhaafi burtee miidiyaa jedhamti nama gaarii qulqulluudha. Dubaay turteeyyuu as magaalaa Mojoo keessa jirti mana puulii banattee shabbira fataa jechaa jirti. Chaanaaliin qabdee sabskiraayibii godhaafi inni biraa ammaan booda ishee waliin jechuun alatti viidiyoo adda addaa pirankii adda addaa hojjechuuf taana kabajamtoota keenya baay'een isin jaaladha isin kabajaa. Pirankii kana akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan abdii guddaan qaba. So kabajamtoota keenya isin hunduu sabskiraayibii godhaafi. Please subscribe.